Videoon kun hedduu sensitiividha. Haga xumuratti laala isin martuu waan eda galgala ajandaa miidiyaa kanaa har'aa fi guyyaa kana Facebook irraa anallee footoon kiyya olii gadi na deemaa jiru kana maaltu akka an akkas na jechisiisee fi shira wala miidiyaa kanarra deemaa turee fi miira mucaan keessa ture really isaa ka ibsu guutuu isaa murtii guutuun maal haasaa ture waajiin Faatimaa haasawsiisaa turan akkamitti amantaa keessaa isa baasaa turan booda hoo maaltu ta'e isarra hoo maaltu gahe waan jedhu haga xumuraatti viidiyoon awwalaa sensitiivii nama godha jechuun inni fayyadamaa ture jechuudha. Hanga xumuraatti dhaggeeffadhaatii irraa hubadhaa. Yaani gadhiisa waan jedheef malee gadi hin dhiisu ture. Laakiin garuu obboleessa keenya waan ta'eef maaltu maal akka ta'e yoo isaan ajandaa biraa qabaatanillee yoo isaan diraamaa biraallee ta'e ani wanni irraa beeku hin jiru. Garuu waan na fakkaate godhan bakka sanii isinillee mee ilaalcha keessaan bakka kanatti naa barreessaa. Viidiyoon gara jalqabaa akkamitti akka inni miira keessa ture emotion akkamitiin akka inni haasaa turedha. Namni miira keessa jiru inni haasaa mul'allan baay'ee xumurri isaa garuu maaltu akka akkasiisa jechisiisa hiriyyaan isaa Alex Taayyaa haasa'udha. Hunda isaa ga xumura dhaggeeffadha. Bakkan barbaada. Laa amantiin itti amane sanitti azaabaa haaseenuu anin. Walii gallaa miti karaa ifi itti amane sanitti. So miikii naa deebiin isinii kannu. Hayyee galatooma baay'ee murtiin naa barreessee ture naafis bilbilee ture garuu hin amanne bar akkamitti waan jalaatan irratti fakkaachaa ture waan hin amanne baran callisee jala dhiisee teekistii dubbisee waan dhiise inni itti mul'ata garuu na gaafachaa ture namoota na barsiisanii namoota waan akkanaa na barsiisanii natti fidinachaa ture bar kanadha ta'us garuu amma baruuf barbaadeera. Amanus amanu baatus murtiini baruu waan gaarii. Ilaamee waan tokko isinitti himaa asumarratti miikii dhiifama naa ta'e. Haasaa isinitti dhiyeessee utuun faayidaa barbaade gara amantii kanatti dhufee piliis taaptaap naa godha piliis ilillii naa kanna ilaa jalqaba yeroon dhufe waanan jedheen si himu namni ilillii tokko naa kanni ta'e murtiitu gara kiristaanatti dhufeettee ani mootummaa waaqayyootiin si gaafadha dhiifama siin godhu yoo akka murtiitti ta'e ala. Birrii tokkoon taaksii akkanaa kafaltuun barbaadu. Si galee miti amantii maallaqaan nama yaamanii bakka barbaadan nama geessanii gartee hooy amantii biraa amansiisan keessaa hin ba'ee dhufuu barbaade yoo kun badii ta'e anatu badii qaba. Murtiin humaa isinirraan barbaadu hin dubbisaa kan dubbifarraa hafe kan matsaafa qulqulluurraa hafe isinirraa dhagaa dhumeera kanu. Walumaa galatti murtiin asitti walitti nu qabuunsaa baay'ee gaariidha. Yoo murtiin amma bor deebi'an amantaan koo amantaa qeenxee miti dheesii rakkoon qabu. Maaliif nama 3,000 jala jira. 3,000 keessaa amantaan biraan nama 2,000 ol ta'u waan ta'eef gaafa sinasii lallabdanu gaafa sinasii barsiistan hin dhaga'u. Nama baay'ee ittiin fayyuu danda'a. Murtiidhaan qabatee nama baay'ee fayyuu danda'a. Kanaaf warri qorannoo macaafa qulqulluu qabdan itti fufaatiin hin jira galatooma waan carraanaa kennaniif. Ustaz Hamza muutirra haadhaa please. Ayyee itti fufaa isin. Galatooma bifami maakii galatooma nuti keessanii ani qulqulleeffachuu barbaadus murtii ilaallata. Murtii dirqama narra jiru bahuutu narra jira. Dirqamni narra jirus immoo wanta amantiin sii fayyamu dirqama amantiin sirraa qabu nallee arrabsu yoo ta'e sii fayyamee irra nagaafachuudhaaf. Nimi even siin jedha even. Galatooma. Ilaali murtii. Amma namoonni baay'een jala sun kanaa piraankiidha maaloodha jedhu. Ilaali isa dhiisi. Piraankii yoo ta'e ani wayin sin piraankii godhe homaanaa kannaa wayi siniin jedhe waaqayyoon piraankii godhe waan ta'eef dhiisiisa rakkoon qabu. Okay. Ijoolleen gara amantii musliimaa dhufanii birrii walitti sassaabatanii gara amantii biratti deebi'an sana let's go. Okay. Galatoomi akkuma jalqaba jedhee gara kanatti gaafa fuula kee deeffattu yeroo amanuudhaan murteessitu ati yoo dubbatte abaaboon barbaadu jette ilaliin barbaadu jette dubbii sirriidha. Gara kanatti qarshii siif laanna jennee si fiduu hin dandeenyu amantiin keenya sun hin eeyyama. Kiristaanni kana godhuu jiraatan kiristaana miti. Macaafi qulqulluun birriidhaan bitaa qarshiidhaan bitaa jedhee nuuf hin eeyyama lama. Inni jalqaba
La asuma waan si hayyamu waan lubbuun keessi yaadu isa nagaafachuun sitti ulfaatu jiraatu taanaan nagaafadhu. Ayyee. Tole. Nama amma kanarratti gaaffeensi gaafadhu. Dhuguma murtii ati. Yesuus Kiristoosiin garaa kee guutuudhaan amanattee ilma Waaqayyoo ta'uusaa amanatteetta. 199 yoo siin jedhe soba haa waraabbatan sagalee kana. Gaafa murtiin amantii biraatan qaba siin jedhe akkasii dhageessisaniif 100% amanee dubbisee hubadhee naagaleetan itti amanee fudhadhee dhufee. Okay. Akkasumas sababii cubbuu biyya lafaatiif du'ee dhiifamuu cubbuu kan argamsiise garaa kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan amanatteetta. 100% amanee fudhadhee itti amanee. Thank you. Kanuma sirraa barbaade. Okay. Erga akkas ta'e harka kee ol kaastee akka kamitti saatu Yesuus Kiristoosiin amanattee namni gooftaa si fudhachiise jira. Namni gooftaa na fudhachiise hin jiru. Namni hedduus gaafadheera. Ofuma kootiin fudhadhe akka macaafa qulqulluuraa dubbisetti namni tokkollee na fudhachiifa. Ofumaafan fudhadhe. Yaa. Ofumaan fudhachuun amma fakkeenyaaf maal jedhama namni si dura bu'ee fakkeenyaaf bakka shaadaa beektee yaada. Yeroo shaadaa saniif immoo deebiin sii qaba. Raajii masaratii wajjin guyyaa haasofne irra bilbilaan. Bilbila isaa naa ergaa jedheen poosti godhee namni hedduu naa erganii dubbiseera. Beellama qabanneerra isa immoo Araara TV irratti na argitu yeroo gabaabatti. Okay. Yaa. Asitti immoo yaaduun qabu yoo jette I'm ready. Asitti inni si qabsiisuun ta'u. Mirga guutuu qaba. Achitti kadhannaa barbaadde moo akkan harka sirra kaasiif kadhatu barbaadde moo jechuu kooti moo harka kee ol kaaftee raajii masarratti duratti gooftaa fudhachuu barbaadde moo an just bakka isaanitti argamee eenyumaahuu wanta nama saniin jedhamaa si ture argaan ture arrabsoof xiqqeessa nama saniin jedhamaa ture argaan ture waan ta'eef bakka sanitti argamee isaa dubbisee inni akka nama amantiiti malee ergamaa miti yookaan immoo Yesuusii miti yookaan nama isatti amanuu miti. Barsiisaa amantii tokko. Akkasuma miti barsiisaa amantii tokko bira dhayixee biratti argamtee ani gara amantii kanatti dhufee nama amantii kanarraa homaa hin beeknedha garuu jaaladheen itti amanee dhufe waan ta'eef daandii kamirra deemuu qaba isa gaafatta. Murtii takkaa dubbadhu dhiifama. Dubbadhu seenaa. Seenaan tokko dhiifama naa godhi sekeendii shan. Dhiifama naa godhi sittiin deebisa maal seete raajii masaratii bilbiluun isaas gaariidha gaaffii ati gaafachaa jirtus gaariidha. Booriftaan achi deemuu danda'a nama Finfinnee irraa naqamtee deemuuf kiiloomeetira 300 wayii har'a booriftaan yerootti fudhachuu danda'a. Akka wangeelarraa jedhutti immoo guyyaan fayyinaa har'a jedha waan ta'eef murtiin sammuun isaa amansiiseera taanaan asitti gooftaa Yesuusiin akka lubbuu isaa jalqaba wanta godhaa tureen siin jedhee bar malee ani asitti waan sana hin godhu jechuuf komiti. Takka waan hin deemaa jiruuf na xumursiisa. Amma gooftaa itti amantu kana fudhattee yoo barbaadde saba kana duratti fudhattee guyyaa biraa immoo raajii masarratti biraallee dhattee waaqeffachuu eebbifamuu dhuga ba'umsa biraallee kennuu hin dandeessa. Kun fedhii yoo taate si gaafanna kabaja. Uumaa tokko rakkoon hin jiru isaaf seenaa. Galatoom. So, tarii Sheek Hamzaan gara boodaarran dubbatu jedhee yaada sagantaa keenya xumurre nu of galchanii Sheek Hamzaa lachuu jechuudha Hamzaa Ibraahimii fi Sheek Hamzaa Jaabir nu of galchanii. Isaan keessummoota keenya yaada jajjabeessu nu dabalu malee yaada biraa nu dabalu jedhee yaadu. Okay. Anammaa san jira. Akka ati harka kee ol kaaftee gooftaa fudhattu sinan barbaada. An kana gochuudhaaf qophiidha. Ati yoo gochuudhaaf qophii taate. Yeah, I'm ready. Okay. I'm qophii. Koomentii irraa yaada kee. Koomentii maayinni koomentii takkaa dubbisee hin beeku koomentii. Hamzaa harka ol qabaa jiru Ustaa Hamzaa Fatarii yoo iyyamteef. Tole. Hamzaa dubbatanii takkoon qabu. Takka yaadan fudhadhaa hundi keessan baga nagayaan jiraattanii. Ameen. Ameen. Murtiin ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessaa immoo
Ish. Harargicha keessa ammoo akka nama kiyya anaaf. Amantii fedha yoo qabaates karaa fedha yoo deemes amantiin ta'a abbaati. Yes. Har'a murtiin islaamumarraa bahee osoo yahudallee tahee murtummaa isaan dhiisuu beeka. Dhiini isaa narraa hin kutamu. Isin hundi warri asirra jirtan kan gartee Oromoodha anaaf obboleeyyan. Amantiitu adda nu godha malee. San duratti murtii gaafii sadiin gaafachuu barbaada akka obboleessaatti. Akka obboleessaatti naaf hayyamtaa murtii kiyya yoo hayyama keetiin taateen si gaafadha. Hayyama qofa osoo isaanii afur siin godheetiin si hayyama sadii gaaf sheekhaa naa obsate. Afur godheetiin si hayyama. Gaafiin ati na gaafattu amantii wal qabatee haa ta'u rakkoon qabu. Yes. Gaafiin sadeen murtii maaltu akka amantii islaamaa jibbitee irraa baatu si taasise? Bakka waajjii san nageessi akkasitti bareeddi dubbiin. Ana geessuun beeku warri beektan keessaa rakkoo na deebisaaf wanji waa tokkoon dubbatin ati. Ana deebisaaf. Ana waan ta'eef. Gabaabsee asii deebisu takka gizee tana asii deebisu lammadaa akka sadaffa. Akkuma takkaan hin gaafadha. Murtiin nama Duraasan si deebisi. yaa duraa gaafiin duraa akkana jetti murtii maaltu akka ati amantii islaamummaa tana dhiiftee baatu si godhe. Bareeda. Amantii islaamaa tana ani waggaa 30 keessa jiraadhe. Hagaaniif baree waggaa 15 irraa haga arrabsoo fi xiqqeenya akkasuma gannama qabu shira histii fi haasidaan keessa baradhe. Amantiin islaamaa nageenyaa fi amantiin islaamaa waliin jireenyaa fi amantiin islaamaa kabaja kajaamu san jecha gizee miidiyaa dura bahan qofa ta'e akka ta'een harkisanii fi amantii islaamarraa san qofaa fi illee miti. Dhugaan amantiin filannoo abbaa akka ta'e hubadheetiin faayidaa tokkoon irratti by the way amantii muslimaa keessa waggaan 30 jiraadhetti ani yeroo lama umraa godheetiin jira. Quraana rabbiillee hagaan danda'u baradheetiin jira. Dubbiseetiin jira. Sheekotillee aalimallee niin beeka. Kanarraa kaka'ee xiinxala mataa kiyyaatiin geggeesse. I take time ji'a takkaaf yeroo miidiyaa irraa dhabdan kana matsaafa qulqulluun dubbisaa ture. Wantan filannoo akka filannootti mataa keetiif namni asiin lakkii karaan kun xiqqoo kiraawudidii qabaa na dheerataa asiin yoon hin deeme wayya jettee filattu jira miti. Akkasittiin filadhee karaa amantii Pirotestaantiitti yookaan Pheenxeetti Iyesuusitti amanee garana dhufe Hamza. Tole filattee kompeer gootee amantiin islaamaa tun akka reefu sirraa dhageetti arrabsoo qabdii hinaaffaa walitti xiqqeessuu qabdii wantoowwan kana qabdii. Wantoowwan akkanaa arkeetiin keessaa bahee jette. Tan ammoo shira qabdii walajjeessa qabdii godha walirraa mura qabdii jaa. Harka muraa qabdii morma muraa qabdii ifiifuu waliin galtuu firqaan dhibbaa amantii tana hunda keessaa Iyesuusitti amanee isaanii wajji jannata seenurra obboleessa kiyya obboleeyyan kiyya Pirotestaantii wajji azaabni yoo jiraate seenuu naa wayyaa jeetiin filadhe. Akka nama tokkootti murtii kiyya wanni ati qorannaadhaan goote dhuga waa'uma jiru. Maalfaatu jiraa naan jii. Harka muraa, dhawaa ajjeesaa, arrabsuu tun ammoo murtii. Amata 10 dura dhaabbachaa jira obboleessirree. Qacello gurra banii dhageeffadhu. Amata 10 dura dhaabbachaa jira. Wanni isaan itti nu garsiisan harka muraan amantii islaamaati warri jedhu ni kijiba. Maqaa amantii islaamaa balleessuuf. Dhagaan dhawaa ajjeesaa warri jedhu ni kijiban. Maqaa amantii islaamaa balleessuuf. Maqaa amantii islaamaa xureessuuf maqaa babbaafatanii silaagaa dargaggeessi hedduun na hubachaa jiran. Warra gartee amma ol bahanii ebalufaan bakka du'e warra ja'anii. Si afaanii qabu dhiifama naa godhi.
hoggaan amantii muslimaa keessa jiru. Qoy qoy. Gaafa isaa fixe fedhee isaa Nin fixe. No, no, tana simbaanu murtii. Atii miti. Naa gale hoggaan amantii muslimaa keessa jiru nama dhibbatti karaa atira deemtura deemu akkaan teessni beeytaame. Qaceellotti. Itti fufi. Yes. Wantoowwan kana wantoowwan amma murtiin jedhe kun ni jiranii dhibbaa fi dhibbatti jiran. Na amanaa for the future amata 5 amata 10 waan hin geenyetti yoo karaa kanaan karaa ummanni maqaa baafatee itti deemu kanaan murtii tokkicha agartanii nama hedduutu waan kana keessaa faca'a. Maaliif jennaan tuni ta'amma isin agarsiisaa deemu jiran tun amantii islaamaatii miti. Amantiin islaamaa nama gartee saree bishaan obaasee jannata seenu obboleessa waan biraa dhiise. Amantiin islaamaa nama bineensa muka muruu siistama itti muruu qabu. Wanni ol qabanii ummanni deemaa jiraniin dhageeffadhaa. Wanni akka sheekaaroo beenfaan deemaa jirtuun amantii islaamaatii miti. Bocola isaa walitti laaqqatan an zaahiran isinii hima. Ijoolleen filachuu fi filachuu dhabuu keessatti mirga qabdi. Ammoo isiin tun amantiin islaamaa ta dhugaadhaa qur'aanni keenya nuu himee jira. Man qatala nafsan namni lubbuu takka ajjeese man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fil ardi fakkaannamaa qatala annaasa jamii'a. Akka nama guutuu ajjeeseeti. Qur'aana kana kaadaniiti deemaa dhagaan nama ajjeesaa jaan tun amantii islaamaatii miti bocola malee. Ummanni gartee dirqiidhaan amantii nama nayina ja'us hin jirtu amantiin islaamaa filannaadha. An obboleessi kiyya murtii guutoon filannaa guutuudha yoo arra kee amantii tanarraa bee ajjeesaan ja'uun boru yoo rakkate an obboleessa kiyya rakkoo isaa kiristaana ta'e jee bira dhaabbachuun dhiisu. Nama homaattu yoo ati guyyaa sadiitti hin duune jee galgala kana qofa naa barreesse amantii nama ajjeeftu tana ani isaanii wajjin jannata seenuun azaabaan seenuun. Na dhagaifadhu na dhaga'i murtiin si harka jirti. Islaama dhiisuu fi islaama jaalachuun namni tokko katti si dirqu hin jiru. Hagartee si ajjeesulleen hin jiru. Osoo arra kaatee martaba hidhatte namichi siin ajjeesa jee ana dura ajjeesee dabra malee ati miti. Tana quba qabaadhu. This is Islam. Islaama jechuun kan firiidama namaa kan. Adeerri Nabi Muhammad eenyu ture boo? Eenyu ture? Islaama ture. Bira taa'eetiti Nabi Muhammad wajji nyaatee wajji dhugee wajji jiraachuu ture. Kana eessatti irraanfatan ummanni. Tanaaf murtii kiyya yoonii fi waan sallaaltee kan deemtu tahee an obboleessi kee ilaa hanga dhumaa ilaa hangaan du'utti waan ati arraan tana isii tana dhiiftee deemteef niin hima fuulduraan itti deema waan fadhan haa godhani. Islaamummaan dhugaadhaa islaamummaa ajjeesaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa jiraachisaa jettudha. Islaamummaan dhugaa islaamummaa arrabsaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa kabajaa jettudha. Islaamummaan dhugaa islaamummaa fageessaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa dhiheessaa jettudha. Tana naa quba qabaadhu. Galatoomii. Tana sibiran sababa kee yaaniin an jijjiiruun si hima dhaggeeffadhu sababa kan kee dhaggeeffadha isinillee sheekha dhaggeeffadhu mubaarik dhaggeeffadhu hamza dhaggeeffadha sababa kee wanni nan godhu hedduu naa galatoomii yaada akka nama muslimaa tokko naa dhiyeessitee fi an sa'aan amma jirurraa eegalee obboleessa kan kee murtiin pirotestaantii peenteedha amaneetiin jaalatee fudhadhe wanni naa gootu wanni akka obboleessa murtii jaalatutti naa gootu ka akka hiyyaa muftii abdii raggaasaa jaamu ni beekame muftii islaamaa ka abdii raggaasaa jaamu laalee akka amantii san keessaa hin baaneef please gorsa kannii fi ani egaan bahee namni aan cufatu fedee bee liqimsu qabrii seenee lafa deebee lafarra hin jiraatu. Yesus namni du'a cabsee kee hin jiru obboleessa kee hin deebi'u ammoo namoota 5,400 si daawwatu irratti please namni biraa akka akkanan taaneef amantii san keessa warra jiraniif gorsa kannii naa ulfaadhu galatoomii. Yaa gaafii lamadatti osoo hin dabarre jecha kanan fitadha murtii kiyya filannaan teeti habiibi wallahi. Khaleessa obboleessa kiyya ka dhiigat turte arrallee obboleessa kiyya ka dhiigateeti. Antanan irra deebi'ee siima. Amantiin ammoo filannaan teeti ani wanni nin ummataaf dhaamu wanni sheekotiin online irra qabattee deddeemtuun tun islaamummaadhaan seena. Zaahiriin isinii hima wallahi. Wanni nama du'e gammadan wanni nama du'e baga du'e ja'aniif ayyu islaamin haadaa islaamummaa tamitun islaamummaa dargaggeessa fageessaa deemtu
islaamummaan dhugaadhaa sheekan irraan baratina kitaaba irraa baradhaa qur'aana irraa baradhaa islaamummaa dhugaa yoo feetan yoo sheekan jala deemna kan jettan taatan karaan gartee tokko hin jiru karaa takka mulhida tahuu takka amantii irraa bahuu yoo taate malee amata 10 waan kanarratti arrafamaa jira murtii ni beeyta amata 10 kaafira naan jechaa jiran takka harkan kannine tanaaf murtii deebituus deebi'uu baattuus san mirgisi bira jira filannaa guutuu qabdaa namni si ajjeesu sin jiru namni si dha'u sin jiru biyya dhugaa keessa jirta heeraa fi seera qabdi biyyattiini warri si ajjeefna je'us yoo jiraate waan isaan si barreessan hunda iskiriinshuut godhadhu iskiriinshuutii isaanii san onlaayini irrattis baasii dhiigni kee dhiiga saree akkan taane akka eenyu si jeesee fi eenyu si dhiisee hin beeyne qabadhuu taa'e ammoo filannaa keessatti mirga qabda ani wanni si dhaamu wanni ati dhiiftee deemte islaamummaa osoo hin ta'in bocola isaan barreeffataniidha quba qabaadhu. Wanni ati dhiiftee deemte islaamummaa miti. Bocola isaan barreeffatanii sanbaga dhiiftee deemte. Gaafii lama natti hin dabre. Murtii Hamzaaf Sheekh Hamzaa dhiifama naa godhi. Hamzaa silaa asirra naan abdee natti tola hedduu akkaan si jaalatu kabajuuf waan sin dinneefi malee Hamzaa dhugumaan si jaaladhaa teekstii takka naa barreessitee sin agarree as jalatti ol nagalcheennaan nama hunda duraan ol si galche siin jaaladha siin kabaja namaan ittiin mari'adhu rakkootii itti himadhu yoo namni waanarraa qabaatu jiraate Hamzaa Hijaabe gaafadhaa jeetiin ifatti dubbadhee ture. Akka amanamtuuf kijibni akka amanamuuf sheekha jaaniin maqaa sheekhaa roobeetiin natti ergamanii yaadata islaamummaa keessatti sheekha ni amanama maqaa kana namni waan amanamuuf. Anyway waan hin ta'e hunda haasa'uu hin barbaadu waan hin godhes haasa'uu hin barbaadu maaliin barbaada murtiin amantii islaamaa keessaa jibbaa fi arrabsoo fi shiraa fi diinummaa isaan namaa qaban qofaaf amantii san keessaa ba'ee an azaaba haaseenu yoo azaabni jiraatee namni biraa fakkeenya godhatee akka irraa baratuuf. Kanuma qofa hayaanaan jedhe. Gaafii lama qofatti sirraa deebisa murtii xiyyata akka fa'aa Ingiliisaa. Hamzaa dhiifama naa godhi. Laala murtiin gaafachuu jira waajji. Beekeera. Naa obsi please haga murtiin naa kanneen naa obsi murtiin banatin. Murtii dirqama qotu muree deebiin. Waajji gaafii akkan qaba. Please Hamzaa bilbilaa gaafadhaadhis. Waan takka. Caalaa turuu hin danda'u Hamzaa. Wanji sakandii 30 naa kan. Ashiitti fufee Hamzaa. Otoo yaadi boodarra dhufe gaarii ture Hamzaa beektaa Sheekh Hamzaa. Laala naabsi waajji. Naabsi leencoo naabsi. Murtii gaafii sadiin qaba ture lamattiin deeffadha murtii fi waan amma godhaa jirtu kan osoo waan kana hin goone silaa proogiraama kana asitti dhaabdee akka nama foon keetii tokkotti murtiidhaan keessaan na dubbiftee natti tola osoo waan kana hin goone siin gaafadhe haya jechuu fi haya jechuu dhabuun kee mirga keeti osoo waan kana hin goone silaa proogiraama asirratti gartee harka si ol qabsiisanii wanni jechuu fi kana osoo hin goone dura filannaa keetiin waan feete godhuu dandeessa murtii. Osoo anaa wajji tara takka mari'attee haasoytee natti tola. Yoo siifin kan na jettees mirga keeti. Yoo siifin kan na jettees anaafuma rakkoon qabu ani deebiin annachiinillee si deebisu Hamzaa. Waan feete naa deebisi. Yoo haya naan jettees si bira jirti murtii na dhagaye. Sun hayaa siin jaa Hamzaa na dhaggeeffadhu ani uumaa barbaadee amantii kana keessa hin baane. An nama bareedaa naa. Barbaadaaf hin baanu lakki. Mana bareedaa kana keessa hin jiran waan tokko naa hubadha Mubaarik. Awwale sheekha waan tokko naa hubadha ishee ani waan tokko namarree akkaan dhufe waan hin jeen namni murtiitu kiristaana ta'ettanii akka ilmaan raggaasatti ilillii takka naa kan tayyoo as jala jiraattan bolookiin isin godha kan hin argin waaqayyoo isin gaafatan jeen completely amantii tanaan jijjiirrachuu barbaada maaliif ani murtii waan tana murtii kiyya akka islaama sin gaafadhe akka islaamumma sin gaafadhe akka nama foon keetittiin si gaafadhe akka nama gartee harargee teetittiin si gaafadhe waan takka tanii keessaan sitti haasawuutu jira akka oromummaattiin si gaafatadhe oromummaa keessaa akka nama foon kiyyattiin si gaafatadhe waan takkittii tana osoo asirratti waa takka hin goone daqiiqaa muraasa keessaan naaf ni kanni ta'ana yoo siif hin kannu jettees mirga qabda yoo siif hin kannu jettees mirga guutuu qabda.
asumaan taa'atu machi gara achi kuti wal dubbisee yoo fedhe. Akkanumatti taa'ee dubbisuun hin danda'a yoo dhiifama naa godhan ni gaafadha. Warra asirra jiran namoota gurguddaa jira. Taayimii fudhannee wajji haasoo. Hamza. Where are you, Hamza? Hamza. Murtii guutuu waan Ustaaz Hamzaan jee godhi akkana Akka obboleessatti si gaafadhe malee akka amantiitti miti. Akka Hamzaa Islaamummaatti miti. Akkana caalaa yeroo goggoruu Oromummaatti si gaafadhe. murtii keenya bakka yeroo Sheeka isinillee lolta illolina wanni lolaan godhamaan jirtu obsaa fi isinis. Ani waan isinirraa barbaadu na dhaggeeffadha. Filannoo xiyya filadheetiin isin dhufee namarraa homaan barbaadu hin jee namni wanni inni naa himoo jiraate at least I respect him because Hamzaan kun ilaalchi inni amantii keessatti qabu ilaalchi inni itti yaada si ibsu xiqqoo like akka warra mormaa fi harka namarraa muraa jiru kanaa miti. Si galame guyyaa har'aan tana Hamzaa waan ta'e si himume ijoolleen raggaasaa amantii Pirotestaantii keessaa dhuftee abdii raggaasaa furii waajjira bulchiinsaa gama duubaatiin charchii kireeffatee qaba ture. Charchii kanatti maal godhe? Kiraan manaa itti qaaloofnaan cufee gara Islaamummaa dhufe. Islaamummaatti dhufee yoo maal ta'e? Wanni hin barbaadu nama kuma ja'an kun amantii Muslimaa keessaa bee borjumaata yookaan qidaamee yookaan woodii gaafan amantii Islaamaa arrabsu wabiin kiyya maali akkaan iftaan borumtii isaa immoo akkaan Pirotestaantii hin arrabsineef wabiin kiyya maa inni? Maali wabii qaba? Maali na amantu warri Pirotestaantii akkaan amantii isaa hin arrabsine? Okay, warri Pirotestaantii akka na amananiif dirqama Muslimaa arrabsuun qaba amantii waan hin jijjiiradheef. Sheekha na dhaggeeffadhu sirri. Amantii Muslimaa keessaan garana dhufee dirqama amantii sana arrabsuun qaba. Amantii kamtu hanga Dubaay deemee laayisensii sana baafatee biyya keessatti gibiraaf qaraxa barbaachisu kaffalee baafate sun magaazina kireeffatee meeshaa galchuu gaafa jiru jalaa cufsiyo. Balaan konkolaataa sun irra ga'e hin dubbannu. Qarshii gamaas gamanaas maalis hiriyoota isaarraas namas jaallatanurraas fudhatee namni kaleessa konkolaataadhaan deemuu isaa beeku sun har'a gaafa inni lafa deemu arguu waan hin barbaanneef konkolaataa biraa fudhateetti liqeeffatees ganaa liqii kaffaluufis jiraachuu mala. I don't know. Konkolaataadhaan deemaa jira. Osoo inni akkasiin jiraatu hattuudha maalidha jedhamee sirra irratti hojjetamee sanuu nama maqaa sheeka biyya abalu jedhamee moggaafateen poolisaan qabamee deeme baalee. Gaafa inni qabamu sana itti bilbileetiin maalidha wanti ta'e namni wayinatti himnaan maalidha wanti ta'e jennaani waan akkasii akkasiitii bakka kanaan jira jedhe. Tole waan irra geesse na beeksisii hin jedheen. Hin deeme baalee gaafa deemu gaafachuudhaaf deemuudhaaf jenneetu baalee deemuudhaaf tikeeta murachuu fedheen gaafadhe. Murtii guutuu gaafachuudhaaf dhufaa jirra hiriyaa koo kan biraa jira. Gaafachuudhaaf dhufaa jirra haa akkamii utuu an achin deemin Aleeksi Taayyees murtii guutuudhaa wajjin waan hatan wajjin nyaataa ture waan ta'aniif inni kunis seeratti dhiyaachuu qabaa jedhee miidiyaadhaan labsame. Sana waan an argeefan bilbilee gaafadhe. Murtii guutuu gaafachuudhaaf roobee dhufaa jirra akkamii jennaan hin dhufinatis qoratamaa taanaan jedhan akkasii okay hiriyaa kootiin deemiiti waan jiru adda baasinaa bilbilii. Yoo hidhamuus ta'e hidhaan nuuf haaraa mitii jedheetan erge gaafan deemu. Gurbaa hiriyaa koo achi deeme sana maal jedhan Aleeksi Taayyee jechuun CE jedhanii gaafatan waajjira poolisiitti. Sana booda okay erga akkas ta'e at least an ala taa'ee namni kun nama hin qabu nama isatti duulu malee nama isaaf sagalee taa'aa jiru hin jiru. At least ala taa'ee dhugaasaa dubbachuun qabaa jedheetan isa bira dhaquu dhiise. Isa bira dhaquu dhiisnaan
an dhaqee qabamuu dhiisnaan kiyyoo jaraa keessa galuu dhiisnaan sheekni roobee maal jedhee maxxanse Aleeksi Taayyee namni jedhamu kun maqaa koo balleesseera gadi bahee dhiifama nan gaafatu taanaan Finfinnee dhufeeti beeki boolee taa'e dhufee dhiifama nan gaafatu taanaan seeraan akkanaa gaafatamu kabajaan hin gaafadhaa jedhee maxxanse feesbuuk irratti iskiriinshootii isaa isinii fiduu nan danda'a. Okay. Akkasii erga akkas ta'e murtii guutoo kan qabee jiru seera. Yakka inni hojjeteen kan gaafachuu danda'u seera malee sheekni roobee gadi bahee bakka mana murtiitiif abbaa langaa bu'ee maqa balleessiidhaa fi ibsa irratti kennuu hin danda'u warra qaama seeraa bakka bu'ee jecha hin taane isaaf jedhu kun seeraan gaafatamuu qabaa jedhee dubbii gaafan itti garagalchuu na dhiisan. Si galee gaafa hidhaadhaa ba'u dubbii gabaabaa qabxiin ijoo koo maali dubbii gabaabaa murtiin akka fedhetti isaa ba'u gaafa sanas maalan jedhan murtii ati qulqulluus ta'e yakkas qabaadhu rabbi si haa baasu hojii keetii jedhee tan biraa deebi'e ni dhufee gaafa ba'u adaamaadha an mana isaa bulee hin beekaan at least guyyaa 3 guyyaa 4 mana isaa bulee hin beeka akka inni itti ijaare hin beeka mana isaa manni sun jalaa diigame natti bilbileeti aboon of jibbeen jira lafa kanarraa of balleessuun barbaadaa jira waanan biyya kana keessaa qabu tokkittiin mana kana turte mana kana harmee kootiif waadaa galeetan ijaare ibsaatu ibsaa finfinneedhaa Jibuutii deemutu irra ba'e jedhanii na jalaa diigaa jiru safara guutuu diigaa jiru mana kana erga hin dhabee an abdii biraan qabu an jireenyuma kanaan fedhu natti dhaayee jira eessa jirtaan an jennaan finfinneen jira akkanitti jiraadhu beekta boriitu na bira kottu dhuftee waan jiru ilaaluu qabdaa okay ani rakkoo akkasii keessan jira akkan maatii jiraachisu beekta maatiirraa yoon deeme haati koo agabuu bultii dhufu waan an hin dandeenyeef waan jiru na beeksisi garuu ati tasgabbaadha waan jarri jedhan godhi seeraaf bitame sanarra darbanii hawaasa waliin diigu taanaan manni sun sa'aatii sanatti waggaa 2 waggaa 3 dura yoo xiqqaate waggaa 2 dura birii miliyoona 1 wayii oliin ijaarame an tilmaama isaa beekuus baadhu so yoo waan jarri godhi jedhan hawaasa waliin kan kee qofa taanaan rakkoon qabu ajandaa miidiyaa goona yoo hawaasa waliin ta'e garuu duran dhaabbatiin haa diiganii waan hawaasni ta'e waliin taata seera sitti murame guuttee kaateetu mirga kee gaafattaan jedheen dhaquu hin dandeenye jireenya dhuunfaa kootiitu na dhorke ani itti gaafatamaa maatiiti obbolaa lama barsiisa haadha koon jiraachisa kanaafi deemuu hin dandeenye yaa akka hiriyaatti bira dhaabbachuu hin qaba bira deemuu hin qaban ture yoon deemes furmaata biraan qabu fedheen dhiisee sana booda manni sun jalaa diigame takka namni akka murtii guutuu ajandaa miidiyaa jala deemu hin jiru waa'ee dhuunfaa isaa garuu manatu na jalaa diigame kanan miidhame jedhee uummata keessaa dhalate warra Harargeettis ta'ee warra miidiyaatti dubbatee hin beeku I appreciate him bu'aa amma kana nama ajandaa barbaadu ta'ee rakkina isaa gadi bahee dubbachuu isaa eegaan ture hin dubbanne garuu namni kana hubateef hin jiru yaa dhibbaa dhibbatti waliin galaa miidhameera gara baay'eedhaan miidhameera gaafa miidhamu kana osoo gadi bahee miidhama isaa dubbate har'a kan itti duulu warruma obboloota isaa warra wajjin dhalatan warruma amantii tokko wajjin qaban nan beeka kanaaf dhiise anis dhiisin dubbatanii wantan jedheef kanaaf garuu waan tokko irratti waliin galu an rabbittan amane taanaan dantaan dhala namaan qabu si galee murtiin akka hiriyaatti dogoggora tokkonitti hima an namni islaamummaa keessaa dhufe yookaan miseensa islaamaa ta'e tokko sababanni arrabaa na miidheef sababanni natti dabeef sababanni natti balleesseef wallaahi jireenya hundan dhaba malee
rabbii hojii waliin dhabu. Dogoggorri isaa inni guddaan isa kana. Alex hedduu galatoomii. Dhiifama isinittan dheeressinatti hin beekamne sorry. Laali asirratti osoo nama tokko hin kannine waan hin jechuu barbaadu jira. Jara keenya doktorri waan kana fahamuu danda'a Dr. Nuuraddiin. Namni waa'ee gartee keessa namaa fahamuu danda'a. Ilmi namaa yeroo dipireeshina keessa seenee rabbiitti amanuu dhiisii lubbuu ifii qabuu ni hojjisa. Tana quba qabaadhaa takkaffaa. Rabbii itti amanuu dhiisii lubbuu ifii qabuu ni hojjisa hoggaa dipireeshina keessa seenee. Hoggaa rakkoon nama jabaattee wallaahi dhugaa rabbii Alex taayee waa hedduu haasee haa galatoomu. Amma waan kana takka quban qabu. Baachuu dhabuu keenyaaf ammoo dhugatti silaa namni gartee maleekaa. That's it. Waan fedhan nahajaan, waan fedhan ja'a. Weaknessii ani ganda biraa miti. Dadhabina nuti qabaa. Nuti dadhabaadha. Namaaf reefu jette alaaf ni ifnaa af keessa rakkoodha. Is it really bakka biraarraa fuudhee ganda biraarraa fuudhee cirootti yoo hidhan arra dubbiin akkana. Akkasumatti ilaala gandummaa haasa'uufi miti. Sometimes we need to wake up. If kawun irribarraa barbaachisaadha. Ganda tuquu miti, abaluu tuquu miti, daangaan hoggaa dhuqame, haqni hoggaa dabe, hoggayyuu haqa irratti haa dhaabbannu. Wanni joof kanaaf. Ani eenyu maalin jira, eessan jira haa hubannu. Ammas deebi'ee sitti nima Sheikh Hamza. Asi deebi'ee murtii guutuu ka arrabsu maal kajuu ganduma keenya, ijoolluma teenya. Ijoolluma teenya. Walitti hin kijibnu. Kaasi kuffisuu barbaadu anuma. Akkuma reefu jette si wajji dibeeti godhanii deebi'anii Hamzaan kaafira kajaan ijoolluma teenya walitti hin kijibnu. Si wajji waggaa ta'an akkasi garagalanii ka namiidhuu ka barbaadu ganduma kiyya ganda biraatii miti. So sanirraa haa guddannu rakkoon qabnu nuti rakkoo qabaa. Nutiitu rakkoo qabaa. Arra istoorii kana filippi garagalchaati istoorii kana bakka biraa godha. Duulli akkanaa kunni duulamaayii jechuudha. So gandummaa ganda biraatti hoggaate halaali. Ganda keenyatti haraami. Bakka biraa hoggaa dhabnu ati farra Oromooti. Hoggaa ammoo ka jettu ati qabsaawaadha. So rakkoon nuhi dhukkuba qabna. Baha Oromiyaa rakkoo qabna, dhukkuba qabna, dhiqamuu qabna. Dhiifama naa godhaa namni akka fedhe cicciree haa fidu garabaa namni na bulchuun jiru ani rabbii qofan sodaadha. Haqa ammoo nin dubbadha. Cicciraa fidaa. Oromoodhaaf jennee ka'eeyyuu nuyi garagalle immoo hoolnyaan nuyi. So we need to stop. Kanumaan isin jaa dhiifama wajjin. Galatooma. Hamza dubbadhu. Okay. Gabaabseetuma waan hin dubbadhu obboleeyyan. Ani waan biralleen dubbadhu dhimma beeralleen dubbadhu. Obboleeyyan dogongorri guddaan nuti qabnu keessaa ijoolleen teenya ijoolleen shahaada teenya walitti qabnu. Amma fakkeenyaaf naaf Hamzaa yoo walitti fudhanne anaaree amma Hamzaa asitti waa jedhee nu waraabaa garuu immoo jibbaa hangassan hin fedhu jechuu barbaadeeti. Jibbeensa akkasiisan if keessaan qabu jechuu barbaade. Namni hedduu yeroo hedduu na argaa jirtan nama hin jaalanne tokko irra deddeebi'anii wajjin naasawan. Yeroo hedduu waliin illee taanee asumarratti illee walillee ni arrabsan naaf Hamzaan tokko kana. Lammaffaa immoo gama biraatiin wanni isin dhaamu keessaa yoo yaadattan irra hedduun ijoolluma teenya ta'e islaamummaa qabu teetiitu wallaahi islaamummaarraa nama baasaa jira. Arrabaan namarratti duuluun haa ta'u. Ni yaadattan gaafa bara dheengaddaa wanni amma akka murtii irratti geekuun gama arrabaa ta'e aannan irratti illee akka keessaa hararge. Harargeen nama ofiidhaa jabeeffatu nama ofiidhaa osoo waan fedhellee ta'e abadan irratti sin tultu inni sin xiqqeessitu. Sanbira kutee namni boo akkamitti nurraa haa deemu baga alhamdulillah namni akkamitti ija. Sahaabaan bar dur lubbuu ofii kana dhiisi qabeenya ofii kana baasaniit nama gara islaamummaa irraa akka hin baane kanuma islaamummaa keessa dhufe kanaa wajjabeessaa turan hin beeytan. Tokko kana gama biraatiin
obboleessa keenya kana rakkoo isaa as jitti dhageenye jirra. Haa ta'u immoo kanumaanu warra amma ni rakkate minaamini jedhee ajanda uume jedhee namaan kanaan boo namni waan fedhu lubbuu ofiitu hin jibba. Amantaa dhiisi namni hoggaanii fi waan meeqa waan gargaraatiin miidhame lubbuu ofiitu sadarkaa jibbuu dhagaa jechuu barbaadeet. Garuu immoo piliis arraba dhaabbadha. Osoo inni masqalaa hin kaayyatin dura suuraa isaa fuutanii gaafa kaanis suuraa xiyya fuutanii masqala akkanatti nu dhaabdan. Wallaahi kana irraa gaafatamu teessan tan. Wallaahi fuula rabbii duratti illee. Maal taatan boo islaamni hangana viidiyoo namarratti hojjete akka namni daran islaamummaa tana gallakkisee boo daran namarratti hojjeta. Maali akka kun? Maal taatan? Islaamummaadhaatii tokkana nama ajajamoo akkami? Rabbiin sodaadha. Gama biraatiin immoo Sheekhaa Roobee sagayoo inni kana na dhagaa jiraatu taate arrabooda namni ganaa isaan Sheekhaa Roobeeti kan jedhan taatan sammuun teessan isiin fayyaan qabdu. Dhaggeeffadha. Namni nama sheekaa ta'e yoo murtii guutuu fi rakkoo nama biraa jiraatte Rabbiin aayaa qulquraanaa Sheekhaa Roobeetis hin beeka. Obboleeyyan keessa walitti araarsaa jamalee jidduu shara irratti uumaadha asumaan jidduun aarii irraa baa hin jiru. Kana quba qabaadha. Kan lammaffaadha. Wal'iisuuf illee hin teenyu. Ana akka mataa kiyyatti. Gama Sheekhaa Roobeetiin jechuudha. Amma dubbii gabaabsinee obboleessa keenya amma daftanii dafa shaadaa qabsiisuu illee dhiisa. Suuta miira keessaa baafannee rakkoo jirtu obboleessa keenya kan akka harargeetti obboleessa keenya ilma keenya cinaa dhaabbannee obboleessa keenya jabeeffatu qabna. Isin jechuu barbaade hanga namza. Barakallahu fiikum. Mee dubbadha Jamaal Aliyyi. Ayyee carraan kiyyaame assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Rabbiin akka nu waa dubbachiisu akkamii jirtan hundi keessanuu baga jiraattanii. Jalqaba irratti Aleksii dhugatti guddaa galatoomu waa hedduu haasawee waan namoonni kun hedduu dur quban qabne hedduu haasawee jira. San hunda keessaa ammoo akka nama naafiinni yaadaan wal faallaa jirutti amsaa kana dhugatti waan takka Osman akka maayikii qabadhee taa'utuun waan takka irratti ni dinqisiifadha. Khaasatan waan gama arrabaa kanatti hedduu namni hanga Hamzaa Shijjaabir kana arrabsamaatis ture arrabsamaatis jiru waan amma dura gaafa basalaa takkarraa kaasnee hanga arraan guyyaa arraan tanaa kanatti waan kana hundaa ammoo injifatee keessuma deemu jira jechuun naaf inni wal faallaa jirra akkuma hundi keessanuu beeytanii bakka hedduu wal faallaa deemna. Waan gama arrabaa kanatti ammoo dhugatti hedduun dinqisiifadha. Wanni itti mal isin nama moo rabbitti amantansa?